عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي في قبل داودتا خينا ونجي مانكوا أدادي برتين أركما عن. Oh my God. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودتا بيرتتا خينا أشما أركبون جتشا إيمان رمو في قبل هنا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya ashama harka fuune jechaa ilmaan Oromoo hundi bakka jirtanitti salaamanni keenya barrisee isin bira haa gahuun ja'a. Arraan tana deebinee Faaxumaan maal qabattee dhufte jechuun keessan ni oolomtu. Arraan tana keessummaa qaalii, keessummaa kabajamtu, keessummaa nagayaatiin isin qabattee dhufe. Keessummaan tun eessatti argamti? Waaw! Mana Faaxumaa. Salaamtaa gaafadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي في قبل داودتا خينا ونجي مانكوا أدادي برتين أركما عن. Oh my God. Inti kaman? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودتا بيرتتا خينا أشما أركبون جتشا إيمان رمو في قبل هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم في على جدة دابنة. Oh. Daawwattoota keenya gaa kunoo akkuma beektanitti Kariimaaniif Kuuriinis deebi'anii jiranii shamarran kiyya birattiin argamarra maatii tiyya qaalii fi jaalatamtu daa'imman kiyya midhaan kiyya kaniin akkaan jaaladhu birattiin argama isaaniin qabadhee isiniif dhiyaadhe daa'imman kun egaa anna biratti qaaliidha isaan jecha wareegama meeqaan kafalu jira bariitu jechaadhaan hedduunaa fi iftuun akka dhagaa wal dhoyne maatii tana furadhee kophatti midhaan kana kunuunsuudhaaf hedduu takkaan dararamu jira hedduu takka warreen yaada keessaniin na jajjabeessitanis galatoomaan isiniin jaa warreen ammoo maaliif fi akkana haa iftuu gootee naan jettanis koon qabu maatiin tun maatii tiyya kara takka irraan dhaqu narraa isin dhaqan maaliif gocha hin taane hojjetu jirtu iftuun bariitu arra gaafii ajaa'ibaatiin daawwata ture si gaafachuu deema naaf deebisaami huccuu kiyya sittiin guurrateemi huccuu teessi guurrateemi waa daawwattoota keetiif himiif tamaam ani mana adaadaatti yaati galee waan si gaafadhu adaadiyyee ani wayin takkaa si rakke ani wayin takkaa si darare daawwattootaaf himiif ummaan tee maal jette micooti yanarraa dararamteeti micooti yanarraa tumteeti akka malee narraa godhu jirti jette arra daawwattoota kiyyaaf ibsiif meeqa jaallatti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقي في قدني داودتا خينا هذه براجرة أدادي وستم كستاتي إذا كافي مطعم قيس ودينتي. أيوة daawwattoota fi hordoftoota keenya bariituun gaarraa yaada ajaa'ibaa qabattee isinii dhiyaatte akkuma waliin argitanii warreen bariituu dararaa jirti Faaxumaan jettanii ani isii fi dubra qiyaas akkuma takkatti ilaalaa akkuma takkatti jaaladhaasi maaliif micoon takkaatu iida gooteen beektu arra iida nagayaa gooteeti iida ajaa'ibaa wajjin goone iidumaa hin inneewu iida nagayaa ammaan iidu jira kunoo maaliif maatii biratti giseen argame shamarran kiyya dubra kiyya babbareetaa wajjiniin ka iida nagayaa iida ajaa'ibaa ammaan dabarsu jira kunoo gaa daawwattoota warreen rabshaa godhaa jirti Faaxumaan jettan rabshaa godhatu hin jiru ani micoos bashannansiiseetiin fadhiisii guutee fi bakka isiin feetu geesseetiin tanaan jiraachisu jira maaliif iftuun akkanattiin si babbashaqsaa Faaxumaa itteeti hadiida qabattee dhaabbatu jirti hadiinni sawwaayisii baqeessee waana baqeessee hin beekne Allahu alam nama baqeessu deemu sharafa keetii yoo gaddaabbadhu maaliif akkeetti Oromoon lukkuun ablee ifiin qabtu ifiif haatee baafattii jaan tamaam ablee ifiin qabtu ifumaaf haateen baafatin maaliif hadiinneeti qabattee dhaabbatu san suma cafa quutaa funduqa irraa dandeetii naagooteetiin kireeffadhee mana kiyyaas niin ta'a funduqaas niin ta'a maal si rakke qabeenya kee qabaannaan karaa kanaa si madaalaa beekti deem kireeffadhu funduqaas naaf gaheeti harki funduqaas kireeffadhee manas kireeffadhee bikkaan fedherraa haa godhuuf hurriyaan qaba mirga kiyya dhimma keetii dhimma kiyya sin taqabu maaliif ani jechuun nama shaatira Jolle namni yeroo takka boqonnaa kanaaf micoo eega manatti ambuutee ilmoo guddifte etteeni
Ambultee hidhaa mana hidhaa ilmoo dararu jirtaa bar ilmoo dhukkubaa irraa baastee bar maal taate mucaadhaan ilmoo qancarsitee mucoon silaa ati akka gaarii taatee fi turtees gongumaa nuti yoo fuunee dirqama na jalaas hin deemtu dirqama bakka na jiru hin jiraattu maaliif ijoollee jechuun aannan adiidha maamuudii akka jaansan nagarre qalbiin isaanii adiidha tanaaf waan garagaraa bikka bashannanaa waan gaggaarii babbareedduu akka meera tamam ijoolleen akkas qalbiin sii bakka garaa geessinaan sammuun isii dabalamaa fi deemti dhaamsa ibsuuti kuni birra fooziyaa dachaas faraan ummata takkaa gabbeetuun beene dhagalaa ummata dhagalaa kooli an takkaa dhiira akka teessanii tan arkeen beekuwaa naamusa keessatti godhu baannaan daqiiqaa takka keessatti naaf hin fudhatu tamam as keessaanis hin buqqisa mana kiyyaas galeetiin jira funtuqarraas galeetiin jira koottaa warreen barbaacha kiyya qabdan iftu immoo atii fi fooziyaa isaa baa'us hin nequ faraan takka dachaa islaama fooziyaa sadii iftuu hisaabaa takkaa seentaniin beetan anna biratti hisaaba maaliif isin arrabsunu arrabni kiyyaa'u isin qisaasa isin arrabsu maaliif abadan arraba kiyyallee isin raadhiiseetiin jira isin qisaasa yoon isin arke hujumaadhaan isin garsiisu keessaafuu farahaanii fi bidachaas faan nuu hin jirtan ummata osoo yaa huccuu keessa dhumee jiru saapappuu dhufa dhiira ka teessanii tananii siyaabaa hunna qubare niin tuffadhaa hubaran dhiira yoo niin qabajee miila keera cabsadu hisaabaa hun seentanii arrabni kiyyaleen isin qisaasa isin hun arrabsu'an fooziyaat immoo jabo kana meerattaa tanaam sharafa fi godhi miidiyaa tanarraa jecha takkaanis siin galchuun hin danda'ani jecha takkaan gateeni jecha tokko bichaan miidiyaa irraa siin galcha laakiin sirratti hin bobba'u gaafaat immoo dhugaas jirtu sanas baafatte miidiyaa irraa si gabbuusa daqiiqaa takkaa unaaf fudhattu siif galee kun dhaamsa fooziyaati iftuu immoo bakka balloon qabaaf ammoo dhaadana sodaatiyyaa funtuqa taa'u jirteette iftuu kun olaa lama bariitus fuudheetiin dubra kiyya wajjiniin amman tana fiidiyoo asin manatti isinii marreeti ammallee bakka birootii yaa'u deemna bakkallee siifii wasaba hadiiqati sabayin achitti hoottu micoos fuudheetiin deema makiinaa kontiraata fudhadheetiin deema yogguu achi dhuftee silkii miskoolnarra godhe tamaan dhaamsa iftuuti daawwattoota warreen arraba komantii na jalattii fi iftuu jalatti illee naarrabsu jirtanii beekta warra suutiitiif hin dhaamsa dhaama faaxumaan harmallaadhaa intal jaarsa namaa jaarsa iftuu wanni kana gootuuf maali warreen jettan jaarsi iftuu obboleessa kiyya dhimmi isaa dhimma kiyya obboleessa kiyya kalaas qaaliitiyya qaba duraanis si babbaasee galchaa jechuu jirtan Abrahaam faaxumaan babbaasee galchaa jan anaa babbaasee galcha obboleessa kiyya qaaliitiyya malee tabiraa kalaas iftuu hisaabni kee kufee jira waraqaa ta'e katabeetiin joolaa 45 irra si erga tamaam joolaa 45 irraa fudhadhu tamaam namattiin sii kan ammaan tana nama ganda keessanii deemuu jira waraqaa isattiin sii kan harki kiyyaa fi harki Abrahaam sittuu qisaasa sibiratti qisaasaa khalaas ana shaabaa sitii waraqaa sii kan jaatii Abrahaam fuudhee jira adanirraa torbee takkaaf obsigaa sanaa fideetiin aruusa isii diggisii godheetiin si garsiisa tamaam akka ilma dardaraa hamma fuudhee haa ganaa jireenyi isaa haaree deebi'ee calqabee ammarraa haareetti calqabame jireenyi Abrahaam maaliif kun cufti dhaamsa keetii fi dhaamsa birraatiiftu siifi birraatiitu kana fide siniif galee ati birraa fi fooziyaa ijaruma kana simaa mula ati rimootiidha jaraatu simaa mula qaaluma jaraatiin deemi maaliif qaalii bultii ta'e namni diige sababa birraati namni kana godhe birraadha tamam rimootiin akkuma harkee haasi godhu birraan namni duraan lafaa isa kaasees birraadha tamam birraa namaa asii heerumsiisuugaa dandeenyaan akkanatti daqiiqaa takka nuu achitti sichi baatee waan takka godhachuus hin dandeessu harakaata tokkos hin dandeessu siif galee uuma takkaa fituus hin dandeessu mucaa tokkochaa si biraan fi biraan fuudhinan tamam warrummaan isin guutuun warrummaan sanaa tanaa haa dhiiraa fi dhalaanuu haa duula kana baatanii akka iftuu cinaa dhaabbatu jirtanii kanatti rabshaa gootan kun anaa fi Ibraahim bichaadha bar khotaas baa
Ana fi sabicha tumsaas takka isinitti barbaannuan mootummaadhaan qabsiisii Faaxumaa warreen jettan ammoo mootummaa guutuu mootummaa yaman guutuu gumboo nyaachisiitii fi diiti mootummaan sayyoo si hidhee ati hidhaa sin kaa'een badala kiyya an jechuun mootummaa takka ni beekami mootummaa takkaan ififuu mootummaadha maal mootummaa na barbaaddaa miti tamam mootummaa takkaan ifiin iftaa warreen ati deddeemtuun cufa gantuu ummata gantuu fi ummata farduu ummata garaabaa shilingi sadii fudhatee asumaa fi achiittu tamam faratan deddeemu kana miila isaanii cabseetiin ammoo dhaamsa isinimaaf hin dhadhaaman mallee laakiin gaafaan ammoo takka takkatti isin keessa buuse takka takkatti mootummaan Faaxumaa qabsiisna maal jettanii miti mana iftuu akka teessanii kasitti fandaatumtan sanitti isinirra dhaabeetiin ammoo makiinaa xaqmi bakka takkatti isin hin fuudhuu ta'a Faaxumaa ummata kana deemiiti hidhaa baasii naan jechuuf teessan booda ammoo maal iftuu hojii isaan bakka takkatti hin hidha guuruu ta'a ummata kana komantii jala kaayaa fi warreen naarra rasitan ammoo arrabni keessan humaan irraan fitu humaan irraan isuusi waan takkaas hin fiddan waan takkaas nu godhuu hin dandeessan dandeenyaan ammoo dirreen tanaas bahuu qofa bakkaan fadheen geessam ilmoo teenyaas namuma takkaa hunda kalu warreen naa baatan ammoo haqan irraa qabdanii maali waan keessan hin rabbade warreen haqan irraa qabdan yoo jiraattan khalaas abaarsi keessan ammatti mee akka isin jettan sanaa na godhu abaarsi nama abaaruun dogongora ummata nama namaarina dhalaan takka takka warreen nama abaartan abaarsi keessan xiqqeeffadha intal suuta nama abaaraa tamam abaarsi keessan silaa ummata akka narraan fuudhan silaa waan irraa fuudhe amma dura waan irraa fuudha abaarsi haadhaa fi abbaa nama haaqa wali qabu jaarsaa jaartii kanallee yoo ta'e ni fakkaata ammoo warri haqa namarraa hin qabne nama abaaruu akkanumatti lafarraa ol kaatanii humata akkaneessu an dhimmi kana na godhu jirus dhimma obboleessa kiyyaati obboleessa kiyya fuuseetiin isin garsiisa iftuu maal jette Faaxumaa siin namaati mee kottuu mana kiyyaa kottuuti siin garsiisaa jette siifiin dhufa gaa mana san keessaayis gaafaa mataa kee qallaa fi miila kee qallaa san waliin sidhee si gaddarbe ammoo osoon beekuu sareen hubaa wajii jette jan osumaan osumaan siis beekuutiin akkana caalchachuu jira beek sodaateetiifis buntuqa taa'utti hin jiru gaafaa miila qallaa keessa waliin sidhee araan nu lufteessa daawwatoota arra viidiyoon hin qabadhee dhiyaadhe tanuma gaa maaltu na fide arraan tana silaa daa'ima kanallee isin biratti ol baasuu hin feene daa'ima kiyyallee yuutuub irratti ol baasuu hin barbaanne dhimman ol baasisiisee jira maaliif dhimma ibsuuti kuni micooti fuutee ugurteeti akka malee godhi jirti waan jette bariitulleen isin dubbistee jirti dhaamsa qabdullee isin ibsite micoon uffata kiyyallee fudhadheetiin adaadeen tiyya iddoo garagaraa nageessitee na bashannansiistii maxaama hadiiqaa garagaraa nageessiti an adaadaa tiyya bira malee hin fadhuu jetteeti dhaamsa isin dubbifte qobbohuu jalattillee martee jirti bariituun intaltiin adaadaa ta'uuf dubra kiyyoo jiniinii bashannansiiseetiin kuno torbaana fayyaatiin funtuqa kireesee fi akka isaan fadhii isaanii guutee fi fidee jira kunoo arra viidiyoon tuni tanuma fakkaatti shamarran kiyyoo jiniinii waaw boombii dhoosannaa fi shamarran kiyya viidiyoon qabannee dhiyaanne hanga viidiyoo nagaa aruusa Ibraahimii walitti chaanutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isinin jadaawwatootaa fi hordoftoota kiyya. Bye.